Waggaa 16 kaasee nama ani guddisee waggaa 30 gahee otoo ani mana isaanii keessa jiru anaan dhiisee akkamittiin kan biraa fuudhaa jetteetu erga inni fuudhee waggaa 3 booda otoo isheen ulfa garaadhaa qabdu haadha manaa isaa ajjeeste. Argitanii? Qaa gooftaatiin ajaa'iba dhugaa waaqa yeroo yerootti wanti seenaan gadi ba'u jechuudha. Nagaan siniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u nagaan siniif haa ta'u lafa jirtanitti garuu baay'ee nama ajaa'iba seenaan akkas akkasii jechuudha. Namni tokko mana namaa keessa jiraate umurii waggaa hamma kana waggaa 12 isheenu mana isaanii keessa kan isheen jiraatte waggaa 12dha. Mana haadha isaaf mana abbaa isaa keessa kan jiraatte waggaa 12dha. Yeroo mana sana dhaqxe mucaan dhiiraa sun waggaa 16dha. Laalaga turtii hamma kanaati kan isheen turtee boodarra garuu mucaan kun yeroo inni fuudhu turtee jechuudha. Waggaa 3 booda kan isheen kana raawwatte jechuudha. Akkamitti jedha na gaafadhaa. Wantichi baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa waaqa dubartiin dhiira jaallate tokko dhabuun barbaaddu haala kamiinuu haa ta'u baay'ee haala kamiinuu namni yoo nama jaallate of hin tuffatu. Ofi hin tuffatu. Ani maalidhaan jedhu an akkasidhaan jedhu ani sadarkaan koo akkas jaalala keessatti baay'eewwan akkasiin jiru jaalalli si qabna si qabeeraadha. Ani mana isaanii hojjedhaan jedhu an hojjettuu isaanii ani gargaartuu isaanii akkamitti kana godhe hin jedhu jaalalli qabnaan jechuudha. Intalli yookaan dubartii yookaan niitiin kun jechuudha. Mana haadha isaa fi mana abbaa isaa ergi tajaajiluu eegalte akka hojjettuutti jechuudha. Waggaa 12 qulqulluu jiraatte jechuudha. Waggaa 12 qulqulluu erga jiraatte gurbaan kun immoo waggaa 16 erga ta'e isheen waan ta'e barsiisaa dhufteetti jechuudha. Isheen umuriidhaan isarra jabduu waan taateef ijoollee waan hin taaneef inni waggaa 16 jechuun ijoolleedha. Waan akkasii beekuu dhiisuu danda'a. Garuu kan barsiise isheedha jechuudha. Waan garaa barsiiste umurii hamma kana keessatti leenjistee barsiiste namni tokko osoo hin beekin maatiin osoo hin beekin hamma kana waan hundumaa faana barsiiste faana turteetti. Umarragaa mucaan waggaa 28 yeroo ta'u hin fuudhe. Haadha manaasaa nama akkamii fuudha seetanii hospitaala deemee haati isaa dhukkubsattee hospitaala geesse haadha isaa osoo yaalsisuu intala yookaan dubartiin kun immoo naarsii turte hospitaala keessa kan hojjettu fayyaarra hojjetti ishee faana wal bariitu isa booda hin fuudhaa jechuudha. Fuudhee mucaa tokko iyyuu godhate jechuudha. Mucaa dhiiraa akkuma fuudhee mucaa dhiiraa tokko godhata. Mucaa dhiiraa tokko yeroo inni godhatu haadhaaf abbaansaa maatiinsaa jechuudha. Intala kana isaan bira waan turtee fi hojjettuun kun jechuudha. Isaan sirriitti waan ishee beekaniif egaa nama gaariidha jedhanii beeku. Maaliif turtii baay'ee mana sana keessa waan isheen jiraattee fi hin amanus egaa daa'ima araasii mitiree daa'ima kana araasii kana haa guddistu isheenii jedhanii inni hojjetaa daldalaadha isheen immoo hojjettuu fayyaatiga. Kanaafuu mana keessa waan tokko gargaara mucaa isaanii akka guddistuu fi ofii isaanii dhiisanii feetuun nama haaraayyuu finne mana keessatti barsiifachuu leenjisuu dandeenya jechuudhaani. Garuu ishee maatii taateen ufaan jiraachaa turte kun hin amanamti ijoolleedhaafis jedhanii fidanii jechuudha. Mucaan kun yeroo intalli kun mana isaa dhuftu kanallee hin dinne jechuudha. Diduus hin dandeenye yookaan isa kanaan dura raawwachaa turre iccitii keenyatu gadi baa jedhee haa sodaatu ishi jedhee mana isaatti gashee jechuudha. Silaa gashuu qabu ture. Mana isaatti erga gashee booda mucaa kana kunuunsuudhaan maal jechuudhaani waggaa 2 fi ji'a 1 teesse. Hamma kana keessattuu haati manaa immoo lammata garaattuu baatteetti. Lammata garaatti baattee immoo ji'a 7dha. Ji'a 7 taate erga achitti galtee garuu wanta kanaan dura wal barsiisan sana godhaa turan ta'e dhiisaa turan ta'e qorannoo keessatti wanti mirkanaa'e hin jiru isheen wanti raawwatame hin jiru jettee isa kanaan dura garuu amanteetti isas anatu si fuudhaa booda na si fuudhaa ana faana jiraattaa naan jedheetu na gowwamsaa ture. Umurii amma kanas mana sana keessa kan hin taa'e kanaafi
isa waan nan eeguufi isa faana bor waan jiraadhuufi inni waan na fuudhuufi mana sana keessa haga kana jiraadheera. Garuu sababa kanaatiin immoo booda rakkas godheera jetteetu booda qorannoodhaan ni amanti jechuudha. Yoomiyyuu taanaan dhugaanii seera harka yoo ga'e hinuma bahaa jechuudha. Kanaafi mana sana keessa waggaa 2 yeroo jiraatanii waan isaan godhanii hin beeku. Isheen hojjettuu fayyaati. Fayyaan immoo ganama ba'anii galgala ba'uu feetuyyuu hin bulu. Bultiidhaan isin hojjetu jechuudha. Dubartittiin kun yookaan niitiin kun durumayyuu mana sana keessatti bartiitti waan ta'eef wanti isaa hin beekamu. Mucaa kana amma waggaa 2 fi ji'a 1tti guddistee dubartiin kun ji'a 7 geesseetti. Booda yeroo ulfishii guddatu hin dadhabde jechuudha. Guyyaa guutuu hojii hojjechuu waan dadhabdeefi walakkaatti akka gadi bu'uuf taasisameef jechuudha. Ganama amma sa'a walakkaa qofa guyyaa walakkaa qofa hojjettee gara mana isheetti deebitee akka boqottu. Akkanaan osoo deddeebitu gaaf tokko yeroo galtu laaqana nyaattee jechuudha. Nan ciisa jettee yeroo adeemtu bakki ciisichaa akkuma isheen baatetti jira. Akkuma isheen bultee baatetti jira. Hin qulqulleeffamne, hin sirreeffamne. Kanaafuu maaliif bakka naa qulqulleessine mee amma naa qulqulleessinan ciisa yeroo jettuun ani daa'ima faanan ture, mucaa faana waan tureefi hin sirreessine jettee kaate ati harkan qabduyyuu ati hin sirreeffattuyyuu jette. Kanaafuu haati manaa kun baay'ee aartee yeroo isheen deebii akka kanaa deebistuu fi maal yaaddeetu akkamitti deebiin akkasii anaaf deebi'a jettee bakka kana booda deemuu qabda jettee miindaa ishee kennitee fi waan qabdus fudhadhuti hin deemta bakka akkasitiin hin danda'amu jetteen jennaan eessayyuu hin deemu jettee eessayyuu waan hin deemu qabu jetteetu gara mana haadha isaaf abbaa isaa argitanii niitiin kun faamiliidha baay'ee maatiidha waggaa 12 ol jiraattetti waan ta'eef isheen maatii kan biraayyuu waan qabdu natti hin fakkaattu waan barbaadus natti hin fakkaattu gara achi dhaqxe maal jennaan akkasitti walitti buuneerra na araarsaa ittiin na araarsaa deebi'uun barbaada dogoggoreera yeroo jettu haati gurbaa baay'ee nama gaarii waan ta'anii fidanii dhufanii dhiifama wal gaafachiisanii walitti araarsan. Iccitii sana namni beeku hin jiru. Iccitii sana bukaa'ee jiru. Niitiin kun intalli niitiin gargaartuu jedhamte kun gurbaa sana faana dura turteesi akka isheen gurbaa kana ammas barbaaddee waan ta'e mala malaaltu namni beeke tokko illee hin jiru. Dhugaa waaqa. Egaa dhuftee itti fufanii galgala sana garuu akka carraa abbaa manaa fi manaa walitti bu'anii turanii bakka tokkoon bullee isheen kutaadhuma kee bulte inni immoo saalaatti ba'ee soofaarra bulee ganama hojii dhaqee sababa kanaanii isheen haati manaa immoo waan aarteef hojiin dhaqne manuma ooltee booda kaatee ciree nyaatteetu deebitee ciistee dhaqxe jechuudha. Ciree nyaattee deebitee ciistee yeroo kana dhagaa hojjettuttiin kun waggaa 12 ol mana warra abbaa isaa keessa jiraattee gurbaa kana faanas waan baay'ee ijoollummaa isaatii kaastee barsiistee faana turte kun bakka isheen ciistutti mataa ishee keessa jechuudha laalaa dubartii ulfaatii ji'a 7 darbeera ulfishee ofirraa dhorkuullee hin dandeessu uma gochuullee hin dandeessu mataa ishee keessa sibiilaan mataa keessa yeroo baay'eetti deddeebitee rukutuudhaan obbaafachiiste jechuudha akka lubbuu ishee darbu taasistee immoo erga akkas gootee waan hundumaa sirreessite jechuudha manuma keessatti. Anaan kan na dhibe garuu asirratti isa mucaan sun yookaan abbaan manaa sun inni dura ishee faanas akkas godhe innis barbaadeerra fakkaata waan isaa ta'e sammuu isaatiin hojjetu ta'e hin beeku garuu yeroo dhufu waan isheen jette hundumaa okee jedhee itti walii galee jechuudha. Sila maal gochuu qaba wanti dur ta'e miti akkamitti haadha manaasaa akkas gootti. Akkamitti immoo erga akkas ta'e inni walii galee haga reeffi dhoskamu kan gatamutti taasisa dhugaa waaqa. Isa durii ragaan hin jirutu akkasitti afaaniin himattes wanti lubbuurra darbe isa duriitti isa gaafatu hin jiru. Garuu inni walii galuunsaa immoo baay'ee na dhibe jechuudha dhugaa waaqa. Gaafa hojiidhaa dhufu waan hundumaatti himte sirriimaatti itti himte hin amansiiste. Kanaan maal godhu qabu ree dubartittii akkas gootee ajjeestee dhoskuu gatuu qabu laga geessan. Akkanatti dubartii ulfaa ji'a 7 garaadhaa qabdu sirreessanii waan hundumaa akka nama
awwaaluu geessutti sirreessanii qulqulleessanii dhaqanii laga keessatti gatan. Laguma bishaan keessatti gatan jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa waaqa. Amma dubartii kana akkas godhanii deebitee waan isa faana jiraatutti fakkaate moo bakka aarii garaadhaa qabdu itti ba'uushiiti moo isheen maal goote? Isheen maal goote? Isheen waan beektu tokko qabdi hin beektu. Mana isaanii keessa hin jiraanne kan umurii baay'ee jiraatee gurba kana balleessee ofitti leenjisee ofitti madaksee waan biraa barsiisee ofiis taa'ee eeggatee akka waan inni garuu akkas hin jenne jedheen siin fuudha sumas waadaa biraa hin qabu jedhee wantoota baramaa kana waan waliin baran garuu amaneera. Wanta likiskisiisaa mana keessatti baran garuu amaneera. Sin fuudhaa kana garuu hin barree isheen immoo seera fuulduratti sin fuudha jedhee natu si faana jira jedhee na gowwomse umurii amma kana. Kanaafuu dhumarratti kanan raawwadhe jettee himatte jechuudha. Haa ta'u malee namni kun erga haadha manaasaa mucaa tokko deessee fi ulfa lammataa garaadhaa qabdu. Akkas taatee yeroo dhufee argu akkamitti walii galee orma sana faana walii garee waan hundaa sirreessee dhaqee gata. Moo innis ishee balleessee ishee kana faanatti fufee jiraachuudha ture kaayyoonsa. Dhuguma baay'ee gaaffiidha nama kamiifuu. Garuu akkasittiin dubartii kana mucaa tokko faana nama lama jechuudha. Lubbuu nama lamaa al takkaatti galaafattee isheen suni ofiishii du'aatitti murtaa'e baay'ee. Isatti garuu waan inni gargaareef walii galeef kana yakka gargaaruudha. Yakka gargaaruudha mitiidha inni hin gargaaru. Isatti waggaa 21 murtaa'e dhugaa waaqa. Silaatoo yeroo sana kan iyyee maal jedhee dubartii makanallee akkana godheera ta'e amma tokko. Yaa garuu dubartittiin kun lubbuun ishii badee hin deebi'u dhugaa waaqa. Baay'ee nama ajaa'iba gaa. Murtee dubartoonni qaban ilaala. Murtee hamaa qabdi dubartiin. Dubartiin baay'ee uumamuma ishiittu baay'ee cakkaanyiidha jedhamti. Yaa akkuma waan tokkoof daftee garaa laftu daftee siin ammaatti murteen ishiis jabaataadha dhugaa waaqa. Dubartiin seexana fa'aa jedhama yeroo tokko. Kana godhuun qabdu dhugaa waaqa. Mana sanatti safaana barsiistee jiraatte miti yookiin jiraat kalas. Osoma kun ta'ee jiru immoo mucaa guddisuudhaaf yeroo jarri sun fidan lakki ani achi deemu barbaadu. Nama biraa fidaa fi ani manuma kanan jaalladha. Si warra koo haadha koo abbaa koo jettee achuma teessee dhugaa waaqa. Isheenis kaayyoon ishii kanadha waan ta'eef kan isheen dhufte. Abbaan manaa sunis waan sana waan beekuuf wasaka sana waan beekuuf gara mana isaatti akka hin dhufneef nama biraan barbaadee fidadha. Isheen immoo asinuma biraa teessu. Yoo jedhee didee hin danda'a garuu maaliif akka fuudhee ba'aa mana isaatti fidee dhumarratti haadha manaasaa garuu baay'ee ni jaallata ture. Baay'ee ni jaallata ture akka taatee taasifamaa ture akka haati isaa dubbataa turanitti jechuudha. Akka namoonni illee dubbatanitti gaa yeroo wanti tokko seera bira ga'u ollaan hin gaafatama haala isaanii, firri hin gaafatama, hiriyaan illee hin gaafatama, haadha abbaan illee waan baay'ee gaafatamu jechuudha. Dhugaan qulqullaa'uuf garuu baay'ee jaallata baay'ee kabaja ture. Dhuma gubbaatti garuu maaliif akka kana godhe I don't know maalumaaf waaqni nama gargaaru dhugaa waaqa. Bara hin beekani wanta namatti dhufu. Waaqni garuu nama baasu.